Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu maatiiwwan YouTube channel Sikko App. Video guyyaa irraa keessatti koodiiwwan iccitii ta'an sadii isinitti agarsiisuudha. Koodiiwwan iccitii namni kamuyyuu hin beekne ammoo bilbila keenya irratti fayyadamuu qabnu sadii isinitti agarsiisa. Eegaa video kana hanga xumuraa yoo hordoftan xumura irratti boonasii tokkos isin dabalee jechuudha. San dura garuu video kana like goonee jalqabnu. Video kana mee like godhaa. Videoowwan akkana barsiisoo ta'an hedduu akka hojjedhuuf waan gargaaruuf video kana like goonee jalqabnu isiniin jedha. Eegaa hordoftoota koo guyyaa irraa kana koodiiwwan iccitii yookiin iccitii ta'an kan bilbila keenya irratti ammuma fayyadamuu fi beekuu qabnu sadii isinitti agarsiisa. Akkuma reefu isin jedhe xumura irratti boonasii tokko isin dabalee jechuudha. Gama barumsa keenya guyyaa irraa isin dabarsu appilikeeshinii bilbilaa irra seenee koodiin amma barreessu kana iskiriinii irratti isiniif waan barreessuuf iskiriinii irraa ilaaltaniitiin bilbila keessan irratti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Eegaan koodiin sadarkaa jalqabaa irra isiniif kaa'e urjii riqicha 9900 gootaniitiin xumura irratti mallattoo riqichaa galchitan jechuudha. Akkuma galchitaniin garana isin fide jechuudha. Size SYS dump kan jedhu kan isin fide jechuudha. Egaa isin as keessaa isa filannoo isa lammaffaa jiru kana delete dump state logcat kan jedhu kana jechuudha. Isa tuqxaniitiin akkuma argitan delete dump kan jedhu kun okay gootaniitiin keessaa baasan jechuudha. Egaa faayidaan koodii kanaas faayilaawwan barbaachisoo hin taane bilbila keenya irratti iddoo qabanii yookiin bilbila keenya busy godhan haala kanaan delete gochuudhaan free space kan nuuf argamsiisu jechuudha. Egaa koodii tokkoffaa kanas koodii baay'ee akkasiin tolu waan abdii qabuuf itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa gama koodii guyyaa irraa isinii qabadhe isa lammaffaatti yoo isin dabarsu egaa koodiin sadarkaa lammaffaa isiniif kaa'e koodiin kun jalqaba faayidaa isaa isin ta'imu faayidaan isaatis yeroo wifi fayyadamtan fakkeenyaaf wifi osoo fayyadamaa jirtan jidduudhaan bilbila keessan irratti qofa isiniif hojjechuu dide yookiin connect ta'eetiniin wifi bilbila keessan irratti yoo hojjechuu dide koodii kana fayyadamtanii sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa koodiin kunis urjii riqicha 2663 gootaniitiin mallattoo riqichaa galchitanii egaa akkuma mallattoo riqichaa tuqxaniin garana isin fide jechuudha. Egaa isin isa refresh wifi version kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Egaa refresh wifi version kan jedhu kana yoo tuqxan bilbila keessan restart godheetiniin bifa haaraadhaan wifi connect isiniif godheetiniin isiniif dalagee jechuudha. Egaa nama screen recorder waan godhaa jiruuf harkaa kan cufamneef yeroo feetanitti yookiin yeroo itti fayyadamtanitti refresh gootaniitiin sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa koodiin inni lammaffaan isa kana jechuudha. Egaa koodiin kunis gama koodii isa sadaffaa yoo isin dabarsu egaa koodiin inni sadaffaa bilbila keenya irratti fayyadamnu urjii riqicha 1258 gootaniitiin urjii gootanii 369 gootan jechuudha. Egaa urjii riqicha 1258 urjii 369 gootanii mallattoo riqichaa kana si'a tokko tuqxanii akkuma tuqxaniin ofii isaatii gaman isin fide jechuudha. Egaa wanta kanas koodii kana fayyadamuudhaan bilbilli keenya yoom akka oomishamee fi jechuun bara kam akka manufacture ta'e yookiin oomishame kan ittiin ilaalluudha. Egaa bilbilli keenya moodeelii isaa haala kanaan kan ittiin ilaalluudha. Egaa akkuma argitan isa afuraffaa kana RF kaal kan jedhu kana kinoo isinitti mul'atanii abdiin qabaa isa isinitti agarsiisaa jiru kana biratti moodeela bilbila keenyaa kiyyaama 2016 ji'a 9ffaa guyyaa 19tti manufacture ta'e yookiin oomishamee jechuudha. Egaa isinis haala kanaan originality yookiin moodeelii bilbila keessanii check gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa koodiin inni afuraffaa fi boonasii ammoo kan afuraffaa irra siif kaa'e koodii kana riqicha 222 riqicha gootan jechuudha. Egaa riqicha 222 riqicha gootanii egaa faayidaan koodii kanaatis bilbilli keessan forward yoo ta'e yookiin xalafamee jiraate koodii kana fayyadamuudhaan erase yookiin cancel gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa akkuma koodii kana barreessitaniin irratti bilbiltaniitiin siimii feetanii bilbiltanii yookiin siimii shakkitanii bilbiltanii akkuma argitan call forwarding all erase successful jedhee jira. Egaa haala kanaan bilbila keessan forward ta'e siimii keessan xalafame ofirraa balleessuu ni dandeessan jechuudha. Egaa viidiyoon keenya guyyaa irraa isa kana ture. Namoonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan qaqqaalii kanatti dabalamaa.
achuma mallattoo bilbilaa isaanii walirra gochuudhaan viidiyoowwan nuti yeroodhaan gadhiisnu akka isin bira gahan isin jedha. Hanga viidiyoo itti aanuu fi baay'ee barsiisaa ta'e hanga walitti himutti nagaatti naaf tura. Baay'ee.